Harka fuuni daawwattoota keenya nageenyi keenya bakka jirtanis isin haa qabu jennaa oduu isinitti himna. Oromiyaatti dargaggoonni hedduun dirqiin leenjii loltummaatti geeffamaa jiraachuun dhaga'ame. Yeroo dhiyoo dargaggoota karaa fi geejjiba irraa humnaan fuudhuun gara leenjii loltummaatti geeffamaa jiru ka jedhu komiin hedduu dhaga'amaa jira. Hojjettoota mootummaa dabalatee dargaggoonni karaa irraa humnaan qabamanii gara bakka leenjii waraanaatti geeffamuun mankuusaa yookaan magaazana garaa keessatti kaa'amanii akka jiran BBC'n maatii namoota qabamanii fi namoota dhimmicha sirriitti keessa beekan irraa odeeffadheera jechuun baaseera. Mootummaan Ameerikaas gabaasa baaseen Itoophiyaan dargaggoota umuriin hin geenye humnaan qabuun loltummaaf yookaan gargaarsa loltummaaf itti dhimma bahuu akka hin qabne gaafatee jira. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Itoophiyaatti humnaan nama bakka biraa geessu ilaalchisee gabaasa bara 2025 baaseen mootummaan Itoophiyaa daa'imman seeraan alaa leenjii loltummaaf yookaan deeggarsa loltummaa akka kennaniif leenjisuu dhaabuu qaba jechuun waamicha dhiyeesseera. Oromiyaatti dargaggoonni hedduun humnaan bakkee garaa irraa qabamuun raayyaa ittisa biyyaatti akka dabalaman yeroo irraa gara yerootti dabalaa dhufeera. Leenjii raayyaa ittisa biyyaa bakkoota adda addaatti walitti qabamanii akka jiran maddeen keenya yeroo adda addaa irraa odeeffannoon nu qaqqabaa ture. Haala gaazexeessitoonni eegumsa seeraa gahaatti argatanii fi miidiyaan bilisaan hojjechuu qabu irratti qooda fudhattoota waliin hojjechuun barbaachisaadha jedhame. Waltajjii dhimma eegumsa gaazexeessitootaa fi odeeffannoo argachuu ilaalchisee gaggeeffame irratti qondaalonni mootummaa odeeffannoo gaazexeessitootaa kennuudhaaf dirqama heeraa mootummaa kan qaban ta'us dirqama isaanii bahataa akka hin jirre dhaga'ameera. Dabalataan gaazexeessitoota hojiif iddoodhaa gara iddootti imalan xalayaa eeyyamaa akka gaafatan oduu gabaastonni kunneen dhaabbilee mootummaa irraa odeeffannoo gahaa argachuufis akka rakkatan ibsameera. Kana malees karaa miidiyaa hawaasaatiin haasaan jibbinsaa fi ergaawwan odeeffannoo sobaa walitti bu'insa kakaasan babal'isan mirga odeeffannoo argachuu irratti dhiibbaa guddaa akka qaban himameera. Kuni ka jedhamee Komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa fi gareen hordoffii miidiyaa idil addunyaa waliin ta'uun garee mirga gaazexeessitootaa fi eegumsa seeraa ilaalchisee marii sadaasa 25 bara 2018 akka lakkoofsa giiziitti magaalaa Direedawaatti gaggeeffame irrattidha. Komishiniin mirgoota siivilii siyaasaa hawaasummaa fi diinagdee ka turan Dr. Abdii Jibriil gama isaaniin mirgoonni namoomaa biroo kabajamuuf mirga yaada ofii bilisaan ibsachuu fi odeeffannoo argachuun barbaachisaa ta'uu yaadachiisuun haala miidiyaa bilisaa gaazexeessitoonni eegumsa seeraa gahaatti argatan akka uumamuuf qooda fudhattoonni hundi waliin hojjechuu akka qabanis dhaamaniiru. Itti dabaluudhaan mootummaas ta'ee qaamoleen mootummaa keessa jiran odeeffannoo gahaa gaazexeessitootaaf kennuuf dirqama qabu jedhameera. Akka odeeffannoo komishinichaa irraa arganne agarsiisutti waltajjiin mirga yaada ofii bilisaan ibsachuu fi odeeffannoo argachuu dirqama waliin akka dhufu itti gaafatamummaa kan of keessaa qabu ta'uudha kan dhagahame. Gamtaan Awurooppaa miidiyaan walabaa Itoophiyaa keessatti akka kabajamu irratti hojjetamuu qaba jedhe. Gamtaan Awurooppaa tumsa Itoophiyaa waliin qabu cimsuuf kutannoo qaba jechuun miidiyaan walabaa dirreen marii walabaa fi filannoon amanamaan qaamolee ijoo walta'iinsa kanaati jedheera. Tajaajila tarkaanfii alaa Awurooppaatti Daayirektarri olaantuu Afrikaa Paatrishiyaa Loomaanbaartii Kuusaak kana ka dubbatan marii eejensii qorannoo fi misoomni Afrikaa Inistituutii dhimma alaatiin qophaa'e irratti dippiloomaatota hayyootaa fi aangawoota miidiyaa addunyaa waliin sadaasa 14 bara 2025 taasifame irrattidha. Haasaan hooggantuun kun himaniin Gamtaan Awurooppaa akka biyya gaanfa Afrikaa keessatti tasgabbii fiduuf shoora taphachaa jirtuuf hariiroo tarkaanfii Awurooppaa fi Afrikaa keessatti akka michuu ijootti ilaallaa jedhan. Bara kana hariiroo Gamtaa Awurooppaa fi Itoophiyaa waggaa 50ffaa ta'uu yaadachiisuun kanas michooma gadi fagoo fi rogdanee jechuun ibsani. Walgahii Gamtaa Afrikaa fi Gamtaa Awurooppaa dhufurraa duraa hirmaannaa bal'aa Gamtaa Awurooppaa fi Afrikaa ilaalchisee yaada kennaniin Gamtaan Awurooppaa michuu daldala guddaa Afrikaa investara adda duree fi gargaarsa namoomaa misoomaa fi arjoomtu adda duree ta'uu hubachiisaniiru. Filannoo waliigala Itoophiyaa waxabajjii bara 2026 gaggeeffamu biyyatti baay'ee barbaachisaa ta'uu kan himan aangawaan kun filannoon amanamaa fi hunda haammate gochuuf biyyattiin miidiyaaleenii fi hawaasni siivikii bilisaan akka hojjetaniif fi akka hirmaatan haalli mijataa uumamuu akka qabu waamicha taasisaniiru. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp tajaajila golgaa seeraa godaantota Somaaliyaa fi Minisootaatti taasifamu akka dhaabbatu yaadachiisan.
Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp tajaajilli golgaa seeraa godaantota lammii Somaaliyaa Minisootaa keessa jiraataniif taasifamaa ture akka dhaabbatu beeksiseera. Innis jimaata darbe sagantaa baqattootaaf gara biyya isaanii dhufan xiqqeessuun gocha badiisaa ittisuuf murteessaadha jedhaniiru. Tiraamp karaa miidiyaa hawaasummaa isaaniin akka ibsanitti tajaajila golgaa seera godaantota Somaaliyaa Minisootaatti dhaabuu koo an beeksiseera, akkasumas gareewwan Somaaleen uummata yeroo miidhaarra gahan argineerra jedhan. Tajaajilli kun akka namni biyyaa hin ari'amneef balaa waraanaa, balaa uumamaa fi rakkoowwan ulfaatoo, rakkoowwan nageenyaa dhabuu nama mudachuu malan irraa baraaruuf kan kaawwamedha jedhan. Kutaan walakkeessa dhiyaa Minisootaa uummata Somaalee baay'ee kan keessummeessitu yoo ta'u, naannoo baha Afrikaa kan waggoota kurnootaaf walabdee cimaa keessa turte Soomaaliyaan ishee tokkodha. Akka galmeen koongireesii jedhutti namoonni dhuunfaa lammiilee Somaaliyaa 705 ta'an tajaajilli kuni akka argatan raggaasaniiru. Iyyannoowwan haga ammaa amajjii 31tti tilmaamaman keessaa namoonni dhuunfaa 4307 akka tajaajila haaraa kanaaf ulaagaa waan guutaniif yeroon akka dheereffameefis himameera. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu har'aaf jenne kanumaan goolabnaa turtii gaarii isin jenna.